Maalli gaa sicoon budaadha si jedhamu eenyurraan muuniyyemoo eenyurraan si lafa lafe gaa. Waa maala tu ammoo jettee ma jettee seexaana gooteeti. Homtuun taane dirqama eebbaa bukkee waan deemuu qabnuuf malee. Anoo dirqamicha wallaale maaliif dirqamicha ittiin immoo dirqama icciitiitu jira. Maal jechuu? Dirqama maali? Awwiikoo Waaqayyo jira hunduma isaafiyyuu ati hin dhiphatin. Ani immoo kana booddeetti siif hin bilbilu. Tole Awwiikoo iji nagaa walaa harku nagaatti. Tole. Kana maalitti walitti himuu qaba malee maalitti godha? Maadha manni isaanii waan fagaate dugda duuba manni qabu jiraarraa? Siccoo! Dhageessu kan siccoo! Eenyudha?Tuu kanan dhageenyiin malee silaa yoo nan akka fiigaa uffatutte. Siyyoo haa ta'u kaamattuu koo. Har'ammoo eenyumaan natti hamachuuf akkas fiigaa dhufte gaammati. Siccoo! Atoo baddeettaan kanan dhageenyi naan jedhita. Gurra duudaa kooti silfatti hafama jiraatanii bakka. Maalli gaa sicoon budaadha si jedhamu eenyurraan muuniyyemoo eenyurraan si lafa lafe gaa. Maalli biqiltoonni akkasiin jedhee kottumee keenyaa kanaaf dubbisuu akkasiiti. Maaloo dharee giifti koomee ifanaaf godhi kaa. Qorarraa feesbuukii seendutan. Hin seenne maaltu immoo ta'e? Silaa waa'een koo diinota koo kitaaba dubbifamee hin xumuramne ta'eera. Maala ta'e waan bakka hundumtuu waa'ee mataa ta'amu. Nagaa minaa ta'e. Akkasitti namaaf hin dubbatu waan afaan keessa qabattaa? Yoo maal ta'e asitti waan bakki baay'ee nama gaddisiisu. Kan maarse garuu kan baay'een hawwiin garuu murtaa akkas godhachuu hin qabu. Har'a immoo waa'ee ishee irra jirtu gaa. Silaa namni jireenya isaa dhiisee kan namaa malee jiraachuu dide miti. Hawwiin maal taate yoo waan barbaade ta'es isheen hiriyaa keenyadhaaf. Gaddi ishees gadda keenyaan gammachuu ishee jirti. Kanaafuu irra diibaa dhiisii fi dhugaa jirtu natti. Dhugaadha garuu waan isaan hin beeku. Garuu nuti lasan feesbuuk ilaaluu hawwiin boqochuu ishee nuti feesbuuk ilaaluu. Maal jechuudha? Hawwiin dhukkubsachaa akka jirtu hundi keenya iyyuu ni beeka. Maallaqas hanga humna keenyaa walitti qabaafii jira. Garuu yoom immoo kun ta'e egaa? Ani maasaa lama dura argeefa. Simboo wanta tokko sitti immoo waan agartee okkii addaan baafatiin fayyumaa akka agarteen dubbatiin. Amma wanta tokko sitti fakkaatuu baatus booddee miidhaan isaa kanumatti. Waa maal taatee jechuudha? Ani waan argeessitte malee maaliin godhe? Eeyyee atillee hoomaan goone. Garuu addunyaa kanarratti namni waanuma facaafata. Garbuu facaafattee xaafii naannatu. Na beeku tole. Oo amma ani maaliin godhe? Waan argeessitte malee mee balleessaa kunatti ni fa'a. Simboo oduun ammaa lammaffaa dogoggoree akka afaan keessaa. Sababni isaas sobaa isaatti lamaan dura feesbuuk irraa agarte ani immoo daqiiqaa lamaan dura hawwii bilbilee dubbata. Hawwiin nagaa isheedha galata rabbii. Kanaafuu beenu adeemnu. Sabuudha garuu nama kana nama nuti diina qaba jechuudha. Mee keenyaa adeemnu. Maal jechuudha kun? Ani kana naman warra sobadha. Kunummaa ta'uu hin qabu, kunummaa ta'uu hin qabu. Maadha maaltu ta'e meerree na ilaala. Keemee xiqqoo eebbaa bukkee deemuu qabna. Dirqamadha wanti kun dhugaa taanaan yoona eebbaa waan murtoo hin taane ofirratti fudhachuu danda'a. Kanaafuu dafnee amma eebbaa argachuu qabna. Maalodha maaltu ta'e yookiin natti agarsiisa yookiin natti
Homayyuu nuti kootu amma eebbaa bukkee deemuu qabna. Hin deemu kinatti maaltu mame? Homtuun taane dirqama eebbaa bukkee waan deemuu qabnuuf malee. Anoo dirqamicha wallaale. Maaliif dirqamicha natti himtu moo dirqama icciitiitu jira? Xiqqoo gaaffii tokko qofaan si gaafadha. Har'a eebbaa argitee taa'eessa jira. Eeyyeen argeera gubbaa jira. Beenuun bukkee isaa nageessa. Maalidha maaltu mama? Wanta haaraan maaltu jira? Moo maaltu inni akkas taa'e? Maalidha xiqqoo? Maaltu mamee moo rakkootu jira? Rakkoon irra jira garuu dirqama. Maal jechuu? Dirqama maali? Anoo hin beeku dirqama eebbaa arguu qabna yoo natti himu. Maalidha kooki? Rakkootu jira moo maaliif hin dubbattu? Maalidha kun? Dhugummaa isaa garuu dursa adda baafattetta. Baay'ee waan harrifadheef addan baafama. Ati sirriidha. Garuu dogongoraan isa akkas jedhee gadhiise. Maal jechuudha nama tokko lamaa miti hundumatu istoorii poostii gochaa jira. Eeyyeen sirriidha. Argaan jira. Sababii namni tokko dogongore hundi keenyayyuu isa faana hiriirree dogongoruuf jira. Waa tokko sitti himuu jala sarare amma isa ammaa jechaadha. Obboleessa hawwii fi bileentu. Hawwii faana taphachuu baadhus sagalee hawwiin achiitii nama faana taphattu jalaa dhaga'an ture. Kanaafuu hawwiin nagaa ishee. Oduu akkasii soba ta'an walitti qabdee haaruun qabu. Maal taate? Oduun kun soba dachaa jirtamoodha. Eeyyeen sobadhaan siin jechaa jira. Kanaafiyyuu amma keetii addeen sila si erga deemu. If gala miti haasaa akkasii dhiisi. Sobduun sobdee sobduu nama gooti. Dafi lamaan keessanii deemaa. Uumamni otoo hin jettee yaadaan bitaa rakkootu jira moo? Xiqqoo maal taate? Homaa hin taane. Immoo nama dhibba. Maalidha garuu jaalala akkasuma nama taa'isanii? Simboo maal taate ati? Waanuma namni sammuu keessaa hin qabne akkas taataa laata jettee maaliif haasoftaa? Waanuma sitti tolee haasoftaa? Ammoo baay'ee baay'ee. Maanni maa akkas taatati? Uummata duukoo hamaa godhee fudhata malee ani qofa dhimma sidaaftaa jira. Hundaa bakka kana. Kana caalaa maal jette waan jechuudha? Malee egaa erga jettee mos cooku akkuma sii galetti fudhadhu. Silaa abjuun akka abbaan itti uffatedha mitiira. Maal nati itti bookee kana dhiibboo deemte rakkoo qabama? Moo har'a qorisa waliin dhiibboo? Waa maal ati waan moo jettee ma jettee seexana gooteeti?